wanni itti aanee nuti barachuu qabnu how to pronounce t jedha. Akkamitti pronunciation yookiin immoo akkaataa sirriitiin dubbifna jedha. Okay? Instruction yookiin immoo ajaja sadeen tokko jira akkaataan itti dubbisnu. Put the tip of your tongue jedha. Fiixa arraba keetii fuudhiitii geessita on the alveolar ridge. Bakka reefu isiniin jedhe san ilkee teenya gama gubbaatiin bakka jirtu bakka jajjabduu sana arraba fiixeedhaan tuqxaa jechuudha. This means behind the top front teeth. Ilkeelee dura jiran san gama gubbaatiin jechuudha. Teeth jechuun ilkeedha jennee. So achi geessita jechuudha arraba kee. Lammaffaarratti maal goota? Stop the air flow. Qilleensa deemaa jiru sana dhaabda jechuudha. Completely guutumaa guututti dhaabda. Qilleensi ka'ee deemaa jiru qat jedhee yookiin immoo al tokkoon ni dhaabbata jechuudha. For a moment yeroo muraasaaf jechuudha. Sadaffaarratti what you're gonna do is that release the air quickly. Okay? Qilleensa immoo san booda saffisaan gadhiistee egaa akkasii qabda jechuudha. Do not use your vocal cords. Vocal cord yookiin immoo iddoo sagaleen keenya itti uumamtu san hin sossoostu jechuudha. Osoo hin jenne sanii asitti fayyadamta jechuudha. Isa osoo hin hollachiifne fayyadamta jechuudha. Sagalee t jedhamtu tana jechuuf jechuudha. Okay? Kana jechuun qabannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota sadeen kana jechuudhaan cheekaaf goonu. Tap jedhame. Tap sagaleen vocal cord keessan irra harka kaa'atii jedha. Bakkaan amma isin jedhe morma laagaa keessan kana tuqaatii hin sossoo'amuun sossoo'uu ni agartan hin sossoo'u jechuudha. Tap, take. Arrabni keenya eessa tuqu jira yeroo jecha kana jennu. Laala. Take, tap, time. Yeroo jettu fiixni arraba keenya bakki inni hojjettu jiru eessa isa alveolar ridge waan jedhamu san tuqu jira jechuudha. Bakka jajjabduu ilkee teenya gama gubbaa jirtu sana rukutaa jira jechuudha yeroo isa jennu. Tuttuqaa jira jechuudha. Okay? I hope you understood it. Isinii gala jedheetii yaada. So waa'een akkaataa itti pronounce goonu isuma kana as simple as that. Baay'ee salphaadha jechuudha kanuun. So amma kattaan maal ilaalla? Different pronunciation of t in English. Amma maaltu jira? Filima bantaa yookiin movie bantaa yookiin immoo oduu adda addaa kan addunyaa kana yeroo dhaggeeffattu waa'ee sagalee t kana akkaataan isaan itti jaan adda jechuudha. Ameerikaanotaa fi Biriitishonni akkaataan itti jedhan wantoota tokko tokko irratti hundaa'uudhaan adda jechuudha. Wanti kun yeroo dhaggeeffannuu fi yeroo kallattiin nutti haasa'amu maal akka ta'e yoo barre malee afaan Ingiliffaa kun ni ulfaata jechaatuma walla jechuudha. Wantoota kana adda baafanne malee. So jalqabarratti wanti ilaallu maale? English has many variation of t depending on the position and the accent jedha. Ingiliffaan kuni variation hedduu jira akkaataan itti jedhamu sagaleen t jedhamtu tun. Depending on what? Maal irratti hundaa'uudhaan position and accent. Accent yookiin immoo loqoda irratti hundaa'uudhaan loqoda akkaan amma reefu isiniin jedhe loqoda aksentii Biriitishii jira, aksentii Ameerikaa jira, aksentii Afrikaa jira, Hindii jira. So aksentiilee hedduu jira. Nuti aksentii uummata biraa nuun ilaalchisu Biriitishii fi Ameerikaa qofa irratti xiyyeeffanna jechuudha. Okay? So kanarratti hundaa'uudhaan sagaleen t jedhamtu tun akkaataa adda addaatiin dubbifamuu dandeessi jedha. Jalqaba irratti wanti ilaaluuf deemnu jechuudha bal'inaani aspirated ka jedhamu. Okay? Aspirated t jedhamti. Aspirated t yeroo jennu maal jechuudha? With a strong burst of air. Jechootaatu jira muraasni. Jechootaatu jira hedduun tokko kan aspirated ta'u yeroo jennu akka malee jabaadha jechuudha. Afaan keenya keessaa yeroo ba'u qilleensi ba'u dhukaa baay'ee jabaatee hin baha jechuudha. Okay? Aspirated jechuun sagalee yeroo jennu san isa akka malee dhuka'u jechuudha. Yeroo jecha san jennu jechoota akkasiitu jira jechuudha. Okay? Lammaffaa unaspirated t jedhama. Faallaa isaati kun immoo waama tiidhaan wal qabatudha jechi. Sagalee t jedhamtu wal qabata. Yeroo jechoota kanneen itti dhufne akka jechoota kanneen isa akka malee dhuka'u jennutti hin jennu jechuudha. Isa kana immoo irraa laaffisna. With little or no burst of air. Osoo sagaleen hin dhukaafamne sagalee laafaadhaan qilleensi jabaan osoo hin baane kan jedhamutu jira jechoonni.
sagalumatti jedhamtu tanaan wal qabatee jechuudha. Kanas ilaaluuf deemna bal'inaan jechuudha. Sadaffarratti flap jedhamteeti tiin takka akkaataa keessaafuu sadaffarratti maaltu jira? Flap waan jedhamutu jira jechuudha. Flap this means sounds like d. Amerikaanotaatu sagalee T kana diitti jira waan hedduu irratti jechuudha. Sunis seera mataa isaa kan if danda'e qaba jechuudha. So in American English, when T comes between two vowels, especially unstressed, kun kan jedhamu yeroo sounding T jedhamtu tuni dubbachiistuu lama jidduu yoo dhufte jedha. Between two vowels, sagaleen sun T osoo hin taane diitti jijjiirama jechuudha. Okay? Akka fakkeenyaaf jecha beekamaa watar jennuun kana wadar jedhaniin taa kana karam deebisanii gara daatti deebisan. Wantoota kana wal qabatus gadi fageenyaan jechootni gartee muraasaatu jira, jechoota murtaa'aatu jira, jechoota guyyaa guyyaadhaan nuti fayyadamnu kan isaan jechaa oolanii fi gartee miidiyaa adda addaa irraas waan adda addaa irraas jechoota isaan hin dhiifne jira. Jechoota san hundaa ni finna jechuudha. Muraasa isaan keessa deemnee waan dhumuu danda'u takka jechuudha. Okay, isin nootii jalaa qabachaa deemuu qofa jechuudha. Sanbooda shaakaluu qofa isin irraa eegama. Sanbooda Ingiliffaa maaliif akkanatti dubbifamaa, maaliif naan galleen hin jirtu jechuudha. So amallee qalbiidhaan nu faana tura. Just I need your attention. Okay. Afraffarratti maal ilaaluuf deemna? Glottal stop waan jedhamu takka ilaalla. Kan ammoo British qofaatu itti fayyadame jechuudha waan akkasii. Fi some Americans accentidha. Ammas Amerikaanota keessaas muraasaatu jira, xiqqishaadha warra muraasa. Isaanis kan fayyadamantu jira jechuudha. Glottal stop waan jedhamu jechuudha. Sagalee T jedhamtu tana dubbisuu dhiisanii laagaaf fayyadaman jechuudha. Akka nama waa liqimsuu jedhan yeroo sagalee san irra gahaniin dubbisan jechuudha. Akka Amerikaan T kana gara D deebiste jarri British immoo maal godhe sagalee T jedhamtu tana ni liqimse jechuudha. Okay, laagaa keessatti yookiin immoo laagaadhaan jedhanii jechuudha. Sanis jechoota jira, jechoota isaanii wantoota kanaan wal qabatu shaakaluudhaan takka takkaan wantoota koomanii ta'e kan isaan guyyuu fayyadaman laallee finnaa jechuudha. Kanneen finne taanaan akkuma isaanii waan isaan jedhan ni beeknaa, nutis akkasii jechuu ni dandeenya jechuudha inshallah. So xumurarratti maal jedhaa asirratti yoo fudhanne T sound is replaced by glottal stop, air stop in the throat. Kan ogaansi hin jedhu akkuma amma afaan Oromootiin isin hime qilleensi in dhaabbata. Eessatti laagaa keessatti dhaabbata jechuudha. T sagalee T jedhamtu irra yeroo gahe irra utaaloo jechuudha. Liqimsanii. Akkamitti akka jedhan fakkeenyota hedduu jira kan ilaaluu deemnu achi keessatti ilaalla. Amma asirratti wanni isin kan jiru highlight yookiin gubbaa wanti ilaaluuf deemnu kana aspirated T tu jira. Warra kana wal qabatu akkaataan T jedhaman jechootni muraasa ta'anii fi koomanii ta'antu jira. Isaan isiniif hin fida. Akkasuma sagalee unaspirated T soundidha wanta wal qabatus jechootaatu jira. Koomanii ka ta'anii fi kan yeroo hunda itti fayyadamantu jira. Isaan san barreeffannee finna. Akkasuma flap T ka jedhamu sagalee Tiin gara D'tti jijjiiramtu kan Amerikaanonni fayyadamanis muraasa jira. Isaan sanis walitti qabanneeti barreeffannee finna. Akkasuma glottal ka jedhamu kan British jettu sanis keessaa walitti qabannee jechuudha. Bal'inaan ilaalla. Akkasuma xumurarratti sagalee T jedhamtu wanta sagalee T jedhamtu tanaan wanti wal qabatu kan nuti ilaallu malee biran kunne silent T ka jedhamu ilaaluu deemna. Okay? Jechootaatu jira kan sagaleen T jedhamtu keessa hin jirre. Barreeffamaan ni mul'ata, ijaannee agarta sagalee T akka barreeffama keessa jiru. Garuu osoo hin dubbifne irra kunna jechuudha. It is not pronounced at all. Walumaa galatti barreeffamni isaa haa jiraatu malee inuman dubbifamu jedha. Jechoota akkasiisan okay, walitti qabannee seera isaa san ilaalle jechuudha. Wanti hin dubbifamneef kana jechoonni hammana ta'e tokko kan koomanii ta'e kan guyyaa guyyaan fayyadamnu hammana takka isaan kanneen hin dubbifamu. Nootii qabatu qofa jechuudha. Sanbooda gaafa jechi sun yeroo namni haasa'u dhageessu namni afaan kana dubbatu. Yeroo inni saayilantii godhu akka hin dubbannetti yeroo sii dubbisu ni beektaa jechuudha. Ati immoo yeroo kaatee dubbattu akkasuma sagalee sanirra yeroo geessu waa'ee saniitiin wal qabatu yeroo haasa'u feetu hin calliste jechuudha. Bakka sanirra yeroo geessu hin dubbiftu jechuudha. So kana beekte taanaan akkuma nama afaan sanirra dhalate okay, nis ni dhageessaa
akkasuma dubbachus dandeessa jechuudha. Sagalee tiidhaan waan wal qabatu xumurtee jirta jedhamtaa jechuudha. So nootii keessan barreeffachuun dagatinaadha. Waan hin anjee kanas qalbiidhaan dhaggeeffadhaadhaan isiniin jedha. Let's move on. Itti hafufnu. Let's move to the other point. Gara qabxiilee biraa yeroo dhufnu. Gara qabxii biraa yeroo dhufnu jahaffaa jechuudha. Wanti ilaallu sagalee tih jedhamtu tanaa wal qabsiisne. When the verb ends in voiceless sound, it automatically change into t sound. Kana jechuun jechootaatu jira. Jechi Ingiliffaa kun kan xumurri isaa p sagalee jedhamtuun xumuramuu fi k jedhamuun xumuramu f s sh. Amma kuni sagalee mallattoon tuni maaliin siin jedhe shedha. Sagalee sh jedhamtu jechuudha. Shat yeroo jettu yoo amma dictionary bantanii kan ilaaltan ta'e isa kanaan isinii kaasa jechuudha. Shaadha tun. Okay, sagaleen sh jedhamtu kuni kanaan bakka buufame jechuudha. So kun immoo chaadha. Ch ka isa jedhamtu tana jechuudha. Okay, fetch, touch yeroo jennu isa kana cinaa kaa'an jechuudha. So amma maaltu jira? Jechoota xumurri isaa Ingiliffa keessaa sagaleelee kanaan xumuramu yoo ed itti daballe jechuudha. Past gochuudhaaf when the verb ends in voiceless sound. Jarri kun voiceless jedhamuun beekaman. Ganaa ilaaluuf deemna takka takkaan. P sagaleen qabdu amala isii keessaa jechuudha. Voicelessidha akkuma reefu isiniibse. Sagaleen k jedhamtu tuni voicelessidha. Hin sossoostu jechuudha laagaa keenya. Okay, f isa jecha f jedhuu fi s jedhuu fi sh jedhuu fi akkasuma ch jedhu yoo jechoonni kanneen sagaleeleen kanneen yeroo hundayyus voiceless waan ta'aniif jechumaan fedhe kan sagalee kanaan xumuramu ed yeroo itti daballu jechuudha. Past gochuudhaaf the ed is, so the ed is pronounced as t. Ed nuti itti daballu sun maal taati? Gara tiitti deebisti jechuudha. Fakkeenyoon isinii kanne malee isiniin galu. Okay, fakkeenyaaf jechi xumurri isaa p maal beeytame? Slap. Okay, kabaluu jechuudhaan slap jedhee xumuramaami. So pastitti naa deebisii na kabalee yookiin immoo inni na kabale jechuu barbaadde he slapped me ni jetta? No hin jettu. Sagalee titti deebi'u deema jechuudha. Maaliif? Xumurri isaa p dhagaa voiceless waan ta'eef. Okay, he slapped jetta jechuudha. He slapped me na kabalee jechuudha. Kanatti kootu sagalee k jedhamtu kana. Fakkeenyaaf jechi dhiituu jedhu Ingiliffaan kick kasimi k jedhee xumuramaami. Yeah, so jecha kick jettu inni na dhiitee jechuutti yoo deebisuu barbaadde ed itti dabalta jechuudha. Verbii kana gara past deebisuu feete ed itti dabalta. Maal jette? He kicked me jettee dachiisa soosta? No, maal goota? He kicked maaliifi sagalee dhabiyyeedha. Voiceless waan ta'eef, one of the voiceless sound waan ta'eef gara tiitti deebi'a jechuudha. Seerri tiitti isa deebisa. Akkam jette? He kicked, garte? He kicked me. Okay, she kicked me. They kicked me. Isaan na dhiitan, inni na dhiite, isheen na dhiite. So you can say like that. Inni itti aanu jecha xumurri isaa Ingiliffa keessaa f jedhee xumurni beeytani? Mee eenyutu na barreessa? Jechi xumurri isaa f jedhee xumuramu hedduudha. Fakkeenyaaf kaaf yoo fudhatte, laaf yoo fudhatte f jedhee xumurama jechuudha. Jecha kana ed deebisi. Fakkeenyaaf inni kolfe, Ingiliffaan kolfu jechuun laafiidha. He laughed at me. Inni natti kolfe jechuu barbaadde akkas jetta? He laughed jetteeti diidhaan girgirri fira dhabda? No, he laughed. Okay, maaliifi seera jechuudha. Sagalee dhabiyyeedha xumurri isaa. Yaa hogguma san fuutee maal goota? Gara tii deebisuudha jechuudha. Afaan keessatti cheekif goota. Wantoota muraasa laal. P, k, f, s, sh, chedha. Wantoota hanga kana dhufe taanaan jechi xumurri isaa kanneen hin xumurame taanaan yeroo ed itti deebistu past yeroo gootu maal goota?
D sagalee sanuma T deebiste jechuudha. Okay. Kicked bakkeetu kicked jedha. Okay. Laughed bakkeetu laughed goota jechuudha. So kanneen hafan bal'inaan kan wajji ilaallu ta'a jechuudha. Wanni nama asirratti isinii kaa'u jiru highlight isaa qofa jechuudha. Gubbaan isinii tuttuqu jira jechuudha. Qabxiilee kanneen gadi fageenyaan ilaallu malee akkaan amma isinii kaa'e kana qofatti yoon kan dhaabute isiniif hin galu jechuudha. So jecha aspirated ta'e eenyu faadha laaluu qabna jechuudha takka takkaan. Isaanuu waan xumuramuu danda'a waan fuula lama sadii biran kunne jechuudha. An aspirated yoo jennu jechoonni akkasii jedhamu kan tiidhaan wal qabatu kan faadha barreeffannee kaa'uu qabna jechuudha. Flap T warri jedhaman akka fakkeenyaaf water, butter, total jedhamaniiti hedduu jira. Isaan kanas walitti qabeetiin isinii kaa'ee jira. Isaanis barreeffattanii kaa'attu. Isaan glottal jedhamanis akkasuma kaa'attu. Akkasuma jechoota Ingiliffaa keessaa kamtu sagaleen T hin dubbifamne waanuma xumuramuu danda'u takka jechuu barreeffatte. Okay? Waan hin xumuramne hin jiru jechuudha. So akkasuma jechoota automatically gara T'tti deebi'an xumurri isaanii akkaan amma isin ibse. Kam faadha jechoonni sun eenyu faadha ka jedhu. Okay, walitti qabannee bal'inaan takka takkaan kan ilaallu taanaan waan takka irraa dhoofne jechuudha. Wallaala duraan qabnu tokko keessaa dhoofne jechuudha beekumsaan bakka buufne jenna jechuudha.